Galchuma warri sana nagaa warqeen vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2 akka hanga sa'aatii 3 meetira baandii 22 fi vii'oo 24 Naayil Saat irratti sanii dabarsanii yaayyuu jalqabne. Waliin qe'ee sana gaayyo waxabajjiin 29 guyyaa wixata vii'oo afaan Oromoo Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Ansoora alakeeti. Vaayirasii koronaa addunyaa keessa nam miliyoon 10 caalirratti argan. Ameerikaan ammoo nam miliyoon 2.5 caalirratti argan. Ka Itoophiyaalleen olum deemuu jira. Dhukkuba kun addunyaa marsee mana waan rara'eef dorgommii ispoortii hedduullee yaayyuu hanqise. Nullee mana hojjechuu jirra. Tujubee toluu nutti. Attamaltan dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kunoo. Itoophiyaan qooda gamtaan Afrikaa marii Masriif Sudaan waliin jiru jaarsummaan gidduu seenuuf qabu simattee jirti. Mariin marsaa duraa pireezidaantii Afrikaa Kibbaas Siriil Raamaafoozaan kan hoogganame yoo ta'u, kunis jaarmichi ardittii jaarsummaan gidduu seenuuf bakka bu'iinsa sirnaa fudhachuusaa mul'isa jechuudhaan dubbii himaan waajjira muummicha ministeeraa Nugusuu Xilaahun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hoogganni gamtaa Afrikaa marii waa'ee hidha laga Abbayyaa keessaa dhabamuun mata duree marii ta'ee ture. Baatii amajjii keessa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafoozaa dhimma piroojeektii hidha Abbayyaa ilaalchisee marii jiru jaarsummaan akka gargaaraniif gaafatanii jiran. Sanbata darbe ministeera dhimma bishaaniif enerjii kata'an Silashii Baqqalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan torban 2 keessatti hidha Abbayyaa bishaaniin guutuu ni jalqabdii jedhan. Iskindar Firee waliin gaaffiif deebii geggeessaniin hanga Masrii Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen irra gahamutti hidha sana bishaaniin guutuun yeroo biraatti akka darbu ta'eera gabaasi jedhu sobaa jedhan ministeerichi. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Magaalaa Hawaasaa keessa kanneen jiran hojiin daldaltoota xixiqqoo hoteelota beekamoo qabbanaa'uu bira taree hanga cufamutti ga'uu bulchitoonni hoteelotaa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tajaajila kennamu akkasumas daawwattoota biyya keessaaf alaarraa galii argame irratti kan hundaa'e dinagdeen magaalattiif sochiiwwan hawaasummaa akkaan miidhamu bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Dinagdee dadhabe kana dandamachiisuuf qorannoon furmaata ta'a jedhameef sagantaan fooyya'insaa qophaa'aa jiraachuu ittaanaan kantiibaa magaalaa Hawaasaa obbo Xiraatu Bayyana ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Murannoon hoogganni qabu xiqqaachuun daangaalee Amaaraa fi Affaar irratti walitti bu'iinsa uumamu dhaabbataan akka hin furamne godhe jechuudhaan bulchitoonni naannolee lamaanii ibsanii jiru. Bulchitoonni naannolee lamaaniif miseensonni naga eegumsaa walitti bu'iinsa naannoo daangaa sanarra jiru ilaalchisuudhaan torban darbe marii geggeessaniiru. Namoonni naannoo sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dhiyeenya akka ibsanitti walitti bu'iinsi daangaa lamaan irraa haala yaaddessaarra ga'ee jira. Bulchoota lamaaniin kan hoogganamu mariin magaalaa Dasee keessatti geggeessamee ture du'uu namoota badiin qabaanneef qaamaa hir'achuu saamicha beeladaaleef qabeenyaa manca'eef walitti bu'iinsa sababaa ta'eef furmaata waariinsa qabu akka argamu irratti kafuulleeffate ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caasaan eegumsa fayyaa biyyootii dureeyyii sababa vaayirasii koronaan kan ka'e muddama jala waan seeneef jecha biyyoota waraanaan bututaniif hiyyeeyyii ta'an kanneen vaayirasii kana ittisuuf meeshaa gahaa hin qabaanne uummata isaanii dhumuu akka malan hayyoonni baatilee hedduu dura akeekkachiisanii jiran. Yaaddoon kun hangi tokko yeroo ammaa dhugoomee jira. Biyyootii Yemen gama kibbaa keessatti hojjettoonni eegumsa fayyaa sababa meeshaan ittiin of eeggatan hin jiraanneef hojii dhiisanii deemaa jiran. Hospitaalonni hanga tokko immoo dhukkubsattoota hafuura baafachuuf rakkatan simachuu didaa jiru. Naannoon waraanaan bututte ka Sudaan Daarfur bakka dandeettiin qorannoo vaayirasii kanaaf jiru xiqqoo ta'e keessatti COVID-19 mooraalee baqattootaa keessa faca'aa jira. Addunyaarraa namoonni miliyoona 10 vaayirasii kanaan innaa qabaman kanneen 500,000 ta'an immoo du'aniiru. Afrikaan kibbaa biyyoota Afrikaa keessaa bakka vaayirasiin koronaa akkaan keessatti hammaate. Biyyoonni hiyyeeyyiirra hedduun dursanii tarkaanfii fudhatanii jiran kan akka Ugaandaa keessatti vaayirasii kanatti duuluuf muuxannoo kana duraarraa ka'uudhaan Yuunaayitid Isteetsi caalaa itti milkaa'anii jiru. Garuu erga weerarri kun jalqabee biyyoonni hiyyeeyyii ta'an akkaan rakkataa jiru. Gareeleen gargaarsaas deeggarsa gochuuf yaalaa jiran garuu ofii isaaniiyyuu sababaa hanqina meeshaa of eeggannoof jecha rakkoon isaan qunnamaa jiraachuu gabaasaniiru.
Hindiif Yuunaayitid Isteets biyyoota vaayirasiin koronaa heddummachaa adeemuu isaan uggura sochii laaffisanii turan faca'ina vaayirasii kanaa dhaabsisuuf jecha deebisanii cimsuu eegalanii jiru. Hindiin guyyaa tokko keessatti har'a qofaa namoonni 20,000 ta'an vaayirasii kanaan qabamuu gabaafte. Kutaa biyyattii Asaam uggura sochii namootaa hanga adoolessa 12tti kan dheeressite yoo ta'u, Baangaal immoo hanga xumura baatii adoolessaatti namoonni akka hin sochoone ugguree jira. Yuunaayitid Isteets keessaa Filooriidaa, Teeksaas, Kaalifoorniyaa fi Arizoonaan kutaalee faca'inni vaayirasii kanaa keessatti hammaataa deeme. Bulchaan Filooriidaa Roon Dasaantis kaleessa akka ibsanitti bakka bashannanaa naannoo galaanaa kutaa isaanii keessaa deebi'anii kan cufan ta'uuf dargaggoota kanneen maaskii kaayyachuu dhiisanii walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu dhaban vaayirasichi akka faca'uuf sababaa ta'an jechuun himatan. Bulchaawwan kutaalee Teeksaasii fi Kaalifoorniyaa manneen dhugaatii hedduu cufsiisanii jiru. Teeksaas keessaa torbanneen xiqqoo keessa vaayirasiin kun haala hamtuudhaan faca'aa jira jedhan aangawoonni. Guutummaa Ameerikaa keessaa guyyoota 6 walitti aanan keessatti uummata 35,000 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dilbata kaleessaa qofaa addunyaa kanarraa namoota 189,089tu vaayirasii koronaan qabamaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'ootaa qorannaan akka geggeessamuuf gaafataa innaa jiran kanatti pireezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa akka dubbatanitti gabaasa basaasa waraanni Raashaa leellistoonni Taalibaan kanneen Afgaanistaan keessaa loltoota Yuunaayitid Isteets akka ajjeesaniif maallaqa kenne ka jedhu aangawoonni nagaa Yuunaayitid Isteets gabaasa amanamaadha jedhanii waan hin fudhanneef nan beeksifne jedhan. Dhaabbati nagaa odeeffannoon kun sirriidha jennee hin amannu jechuudhaan naaf ibsaniiru jedhan Tiraamp. Riippaabilikaantichi Senatar Liinzii Giraam akka jedhanitti bulchiinsi Tiraamp dhimma akkasii akkaan ilaalchatti kenna jedheen abdadhaa jedhan. Senatarri Dimookiraatotaa Kiristen Giilbiraand dhimma kanarratti qorannaan koongireesaa akka geggeeffamu gaafataniiru. Raashaa fi Taalibaan lamaanuu gabaasa loltoonni Ameerikaa akka ajjeefamaniif maallaqa baasan jedhu kana haalanii jiran. Mooskoonis himannaa hundee hin qabaanneedha jedhee jira. Dubbii himaan Taalibaan Zabihullaa Mujaahid gabaasa sana haalanii jiran. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa. Eegi vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare atileetotilleen kophee fannifatanii waa'ee ispoortii maffatanii dhibhan ofirraa eeguu jiran. Taatullee agi tokko xiqqaattu guddattullee ispoortiittum jijjira. FA Cup Football Association Cup wanca waldaa kilaboota kubbaa miilaa Ingiliziiti. Gannum gannaan kilabootii 700 caalaan wal dorgoman. Dorgommii FA kabaraan dhumatti tana ganna dabri jalqaban kilaboota 736 hagayii 9/2019 jalqabe hagayii 1/2020 dhumatti. Agammaatti goolii 422 gale. Marroo 153 taphatan. Caasu marcaasanii afuritti wal tafa semi-finals. Chelsea, Manchester United, Arsenal fi Manchester City. Manchester United Chelsea wal timarte, Arsenal ammoo Manchester City wal qajeelti. Warri wal tafuun adoolessa 18tiif 19 istaadiyoomii Wembley keessatti baraq walti jedha. Taatullee waa warri wal tolchan namichi taayar qidhaanuuf hin jiru. Televiziyoonii irra daawwatanii vaayirasii koronaa kanaaf jedhaniitiin. United tapha guyyaa dheengaddaatiin Norwich 2-1 qaariftee bira galti. Goolii isiin mooteen tana Harry Maguire sa'aatii obbaate irratti keessa buuseef. Chelsea ammoo tapha kaleetiin Leicester City 1-2 irra aantetti warra fee walti dabarte. Goolii sunillee Ross Barkleytti galcheefi Chelsea mirgaan galatti. FA Cup shaampiyoonaan ganna dabre Manchester City. Arsenal gammaata marroo 13 shaampiyoonaa FA taate Manchester United ammoo marroo 12. Norwich fi Leicester City ammoo takkumaayyuu moone. Warra ammaan tawwaltaaf kunilleen warrum durii miilallee wal beeku. Chelsea fi United marroo 3 armaan duratti waliin taphatan. Cufaayyuu Uniteditti moo'e. Jara kun ammallee 7 duubatti wal dacha. Arsenal fi City illeen warri wal eegachuu jiru keessa tokko. Manajarii Arsenal dorgommii taanillee cufaa yaayyuu dura daddabarsan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Vii'oo Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Hojiin hidhaalaa Gabbayaa marii falmeetti jirti. Ministeerri Inerjii fi Bishaan Itoophiyaa Silashii Beqqalee Itoophiyaan 7 lamaan duubatti hidha Abbayyaa tana bisaaniin guutuu jalqabdi. Haga irratti walii galanitti bisaan guutuun mallee yaada Masrii fi Suudaan dhiyeessitellee hin fudhanne. Iskindar Firawutti ministeera kan guyyaa dheengaddaa dubbise jalanneetti kanutti. Adeemsa gara fuula duraa kan ilaaleen biyyoonni miseensa ta'an deeggarsa teeknikaa akka godhan gareen amma mari'ataa jiruuf taajjabdoota irratti dabalataan taajjabdoonni teeknikaatti dabalamanii mariin kun 7 keessatti akka xumuramuu fi ba'ii tokkorra akka ga'u jedha yaadi kennamee jedhan Dr. Silashiin. Kun gara fuula duraatti maaltu akka ta'uu qabu kan agarsiisu yoo ta'u
Nutis karaa keenyaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa sadarkaa xumuraarra waan jiruuf sana xumurree bishaan guutuu jalqabuuf torban 2 nu fudhataa jedhan. Isaanis Itoophiyaan bishaan guutuutu hin jalqabin mariin gaggeeffamu xumura haa argatu bifa haa qabatu waan jedhu qabu. Sabaa himaa irratti waan lamaan tokko argeera. Hunduu haalatti fakkaateen dhimma kana hiikkataa jira malee dhimmichi kanumaa jedhan Dr. Silashiin. Ilaalcha Sudaanii fi Masriin qabaatan kan jedhamee gabaasaaleen adda addaa marsariitiirra jiru. Biyyoonni sadeen hubannaa tokkoon hin baanee gaaffii jedhu Iskindir dhiyeesse. Isaanis deebii kennaniin hubannaa tokkorra geenyeerra garuu akkatti dhimmicha hiikkatan irratti addaddummaan jiraa jedhanii. በዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ድርድር አካሂዳችሁ ቴክኒካል መፍትሄውና የህግ ማዕቀፉን አጠናቃችሁ torban lamaan kana keessatti marii gaggeessuun furmaata gama teeknikaa fi qabiyyee seeraa xumuruun torban tokko booda akkuma duraanii wal ga'uun ba'ii xumuraa fudhachuu ka jedhu. Yeroo sanatti immoo waliigaltee mallatteessinee ayyaaneffannaa ka jedhu akka ture ibsan. Bishaan guutuu yookaan guutuu dhorkuu kan ilaaleen akkas godhaa jedhee qajeelfama kan kenne hin jiru ka jedhan Dr. Silashiin hojii bishaan guutuu jalqabuun ijaarsa gara sadarkaa xumuraarra jiru fixee kan itti fufu ta'aa jedhaniiru. Kanaaf waliigaltee mallatteessuu fi hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuun waan adda addaati jedhan. Dhimmi tokko kan pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa nu hubachiisan dhimma kana miidiyaa irratti ibsa kennuun dhaadheessuun barbaachisaa miti. Akka michootaatti of eeggannoon walii wajjin hojjedhaa jedhanii turan jedhan Dr. Silashiin. Dhimmichi dhimma misoomaa waan ta'eef jedhanii jedhan. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa waan duubatti harkifate hin qabu. Ariitiin gaggeeffamaa jira kan jedhan Dr. Silashiin hojiin ciraa daggalaa naannoo sanaa barbaachisu gaggeeffamee jira jedhan. Waan hafe yoo jiraate keessa deebi'anii qulqulleessuu waan ta'eef rakkoon qabu. Hidhi laga Abbayyaa ijaarames sadarkaa bishaan baachuu danda'urra waan jiruuf haala jiru hordofnee xumurarraan geenya jechuudhaan Dr. Sirashii Baqqala yaada isaan Iskindir Firee'uuf kennan xumuranii jiru. Itoophiyaatti karaa ariifataa Expressway ollaa Finfinnee keessa jaamboo lammata gara Jeneraal Wingeetiin nam geessu hojii tan sanbata jalqaban muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi ittaana bulchiinsa Finfinnee Taakkalaa Uumaa jalqabe. Karaa kiiloomeetirii 19 dheeratu kana makiinaa waldanqeetiin karaa yaa wal dhoowwe walirra furuuf tan hojjechuu jiran. Tsahaay Daamtooti erge. Daandiin saffisaa kan awutoobisii magaalaatiif oolu sanbata darbe ijaarsisaa eegalameera. Baasii birrii biiliyoona 5 fi miiliyoona 900 oliin kan ijaaramu daandiin kun maallaqni ittiin daandichi ijaaramu liqii mootummaa Faransaay irraa argamee fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kan hojjetamu akka ta'etu ibsame. Sagantaa jalqabbii ijaarsa daandii jamoo lakkoofsa 2 hanga Wiingeet ga'u kiiloomeetira 19.2 dheeratu muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaatu wal ta'uudhaan jalqabsiise. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed sagantaa jalqabbii piroojeektii kana irratti dubbataniin magaalaa ammayyaa tokkoof bu'uuraalee misoomaa lafee dugdaatii kan jedhan kanneen akka mana jireenyaa, geejjibni hawaasaa fi daandiin ammoo warreen adda durummaadhaan ibsaman ta'uu eerani. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees hojii bu'uuraalee misoomaa babal'isuu hojii ijoo taasifatee akka hojjetus hubachiisaniiru. Muummee ministeera Abiyyi itti dabaluudhaan piroojeektiin ijaarsa daandii saffisaa awutoobisii magaalaa kun kan magaalaa Finfinnee qofaa osoo hin taane jiraattonni magaalaa naannoo Finfinneetti marsanii jiran kallattiidhaan akka irraa fayyadamoo ta'anis ibsaniiru. Piroojeektiin ijaarsa daandii jamoo lakkoofsa 2 irraa jalqabu sanbata darbe jalqabe jiraattota magaalaa Sabbataas kallattiidhaan kan ilaallatu waan ta'eef abbummaadhaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal ta'uun akka isaan hojii kana keessatti qooda fudhatan ibsaniiru. Hojiin haala jalqabame Finfinnee waa kan gargaaru osoo hin taane jiraattonni magaalaa Sabbataa kana keessa hojii argachuudhaan eega misoomni kun xumurame booddees irraa gargaaramuuf carraa guddaa kan banu waan ta'eef akka hojii keessatti itti dhiyaachuudhaan qulqullina isaa eeggatee akka hojjetamuuf gaggeessummaa isinirraa eegamu akka laattan amaanaa guddaa isin ta'amuun barbaada. Hojiin akkasii kun itti fufaa biyyi keenya ni misoomti badhaadhinni jalqabame itti fufaa amma wanti nuti karaa qabate mul'achuu danda'utti abbummaadhaan biyya ijaaru abbummaadhaan waan nurraa eegamu hunda gochuun hunda keenya irraa
ta'uusaa hubattanii magaalaa Finfinnee wajjiniin wayidhachuudhaan hojiin kun sadarkaa eegamu qulqullina isaa eeggatee galma isaa akka ga'u gahee keessan akka taphattan amaanaa jechuun barbaada. Piroojeektiin misoomaa Finfinneetti hojjetamu kamuu jiraattota magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiran fayyadamoo kan taasisudha kan jedhan ammoo itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati. Piroojeektiin irra jalqabnu kun piroojeektii kan jiraattota magaalaa Finfinnee qofa odoo hin ta'in jiraattota magaalaa fi godina magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran kan walitti hidhu, kan waliin guddisu, kan waliin badhaadhinaatti kan ceesisu waan ta'eef daandii qofaan otoo hin ta'in bishaaniin, ibsaadhaan, barnootaanii fi dhaabbilee fayyaa hundaan walittidha. Uummata biyya keenyaa ceesisuu keenyatti fufnaa. Muummicha keenya Dr. Abiy kanaan dura magaalaa Finfinnee akka hooggannu gaafa dhufnu magaalaa Finfinnee qofa odoo hin ta'in magaalaa Finfinnee fi jiraattota magaalaa Finfinneetti naanna'anii jiran qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa hunda isaa kan hammate guddina biyya keenyaa akka tumsinu walii galamee hojiitti galame. Kanaaf har'a iddoo isaan jiranitti piroojeektii kana inni eegalchiifnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Hundi keessanuu baga gammaddan jechuun barbaada. Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi sabbataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan akka dubbatanitti daandiin kun ijaaramee wayita xumuramutti rakkoo hawaas dinagdee jiraattotaaf furmaata ta'aa jiran. Dargaggoo Mogas Takluu jiraataa magaalaa Sabbataati. Akka dargaggoon kun jedhutti magaalaan Finfinnee fi magaalaan Sabbataa fageenyi isaanii taakkuudha jechuun ni danda'ama. Garuu ganama ba'anii Finfinnee ga'anii deebi'uudhaaf geejjibni rakkisaadha jechuun piroojeektiin daandii saffisaa awutoobisii magaalattii ijaarsisaa eegalame kun rakkoo jiraattota magaalaa Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinneetti marsanii jiraniif rakkoo isaanii ni fura abdii jedhuun qabaa jechuun ibse. Geejjiba irratti baay'ee rakkoo guddaa ture duraanii amma garuu fooyya'insa inni yaadanii guyyaa tokko guutuu kan fudhataa ture daqiiqaa muraasatti fudhachuu danda'a gama kanaan. Ganama sa'aatii lamatti yoo baane sa'a sadiitti geenya achi geenya waan baay'ee ture amma kun rakkoo kana faayidaa guddaadha malee faayidaa guddaa. Obbo Abbaa Biyyaa Abdul Kariim ammoo jiraataa magaalaa Finfinneetti naannoo Alabuu jiraatu. Akka isaan jedhanitti ijaarsi daandii saffisaa kan awutoobisii magaalaa eegalamuunsaa rakkoo jiraattota magaalattii jireenya gadi aanaa fi giddugaleessaa jiraataniif abdiidha. Sababa baay'ina konkolaataa fi daandii gahaan dhibuutiin daandii cuccufamuuf ammoo furmaataa jechuun ibsani. Karaadhuma dhiqaa kana kan deemu kanichi karaa guddaadha. Hedduu kira hojii gatti baay'ee nama rakkisa ture ani naannoodhuma kanaayyuu manni koo Labuu keessa baay'ee karaan kira hojii ta'e namni sa'aatii tokko sa'aatii lama dhaabbata ture. Sa'a hojii kan dhaabbatamu jira. Akkuma beekamu karaan asii ka'ee karaan gara Haroonis deemu kanumti daandiin guddaan karaa kana amma immoo naannoo koo itti dabalamu hedduu nama gargaara karaan kira hojummaan kana hin qannasine yaadaan bareechee akka kooti. Ijaarsi daandii kiiloomeetira 19.2 ta'u jamoo lakkoofsa lamarraa gara Wiingeet geessu kun waggaa 2 keessatti ijaaramee akka xumuramutti ibsame. Piroojeektonni wal fakkaatoon immoo yeroo gabaabaa keessatti akka isaan eegalaman bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. VFN Oromoo Naayil Saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtan. Umar Suleeman sirbisa kan hir'isanii kennaa waan afaddachaan yoo. Gargar facaane magaale guraa malatoo obsisuun koo hin garaanii. Guudar gudeelcha jijjiise guraa malatoo daandii cufeemee karaanii. Gargar facaane magaale guraa malatoo obsisuun koo hin garaanii. Obsi homaayuu miti inaariitiya obsi homaayuu miti inaariitiya natti hinaari roroo na baate biyya natti hinaari roroo na baate biyya. Leetti yaabachoo dillata wal jaalachuun taasifaa ja'uun dingata wal jaalachuun taasifaa ja'uun dingata. Soop
salale duba manni mulu bale ho salale duba manni mulu bale ho oso hinse hinkata ho jambale ho oso hinse hinkata ho jambale ho yada bal wayana dahi yada bal wayana dahi jiru nagati hawa bayana dahi jiru nagati hawa bayana dahi lek gargar facane magale durama lato opsi singo hingarani gudar gudai ke gigi se durama lato dandi tu feme karani gargar facane magale durama lato opsi singo hingarani inaritiya natti hinari roro nabade biya natti hinari roro nabade biya hey ya bachu dillata ya bachu dillata wajala chunta tapa jaun dingata wajala chunta tapa jaun dingata Umar Sulaiman galateeffannaa VOA afaan Oromoon caqasuu jirtan. Itoophiyaatti gabayaan harree oowwa deemuu jirti. Itoophiyaa naannoo akka keessa harreelee gabayaa seeraa alaatti oofatan kontiroobaandiin fa'ataniitiin Booranaan taakkisiisanii Keenyaatti oofachuu jiran. Bulchiinsi godina Booranaa gabayaa seera malee tana dhaabuuf hojii jirraa jedha Galma Daawitiitti erge. Aangawoonni godina Booranaa akkasumas ka'aanoti daangaarraa dhimmi gurgurtaa harree ka seeraan ala raawwatamu isaan laallatu kun akka jedhanitti harroota kana naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessaa oofanii fidanii godina kana qaxxaamursanii gara Keeniyaa akka ce'isan daldaltoota seeraan alaati. Kanaafis aanutiin godina Booranaa daangaarra jiran filatamoo ta'uu himanii keessumaa daldaltoonni kunniin aanaa miyoo keessaan gara sololotti harree kana ooffatanii gabaa Keeniyaa keessatti gurguratu jedhan. Obbo Diidaa hoogganaa waajjira qabeenya beeladaa aanaa miyooti. Daldalli kun duraan akkasumas deemamaa ture naannoo walakka biyyarraa gara naannoo Amaaraa Gula ta'uuti gama godin Baalee ta'uuti faamaa turte achi faamtettiin as aanaa feennaa buutettiin as karaa sololoo kanaan gara Keeniyaatti achiin taakkisi. Seerumaa walumaa galteen gaaf qaraa laalameettiin asi aanaaleen akkaataan inni duraan karaa seer qabeessin qabatin illee akkaataan itti dabra ture illee jira. Amma ammoo akkaataan inni itti laalameettiin dhowwameellee ni jira. Laalameetuma dabraa ture akka karaa haruma seera qabeessin ta'in illee dabraa turuuti malee. Hagiin itti kutameellee ni jira. Hagii warri duraan hin kutan akkasumatti isiin dhokatee dabraa turteellee ni jirti. Baay'ee bulchiinsa magaalaa warri wal qunnamu. Nuuni baay'ee wal qunnamte akkasii qabaannee meeqa kutamaa meeqaan qaxaramtee dabartii waan jedhaallee baay'ee fees hin beekonni. Obbo Booruu yeroo harroonni kun aanaa keessan gahan maal gootu jedhee gaafadheen ture. Lafaallee riyaateen dhufti baay'inaan ammoo konkolaataa isa sirrii fida ture. Baay'ee dheebbaa inni geggeessallee hin jiru. Dhibee qabatteetti dhufuu dandeetti. Laalaa turre asitti akka isiin hin faffacaane akka isiin akkuma buuteen dabarte akkasitti laalaa kontirool gochaa turreetti. Ammatti miidhaan isiin naannoo irraan akka naannoolleen hin faalamne achi dhuftee duulleen hin jirti akkaataan itti qarqara rajjisa turanillee ni jira. Aanaan laalee tarkaanfii naannoo fudhateellee ni jira. Ammoo balaan isiin fiddee waan dhukkubii naannoo kanatti hin baratamiin kasii fiddeetti ammatti mul'atu hin jiru. Obbo Moluu Culuqqee itti gaafatamaa waajjira galii aanaa mi'ooti. Daldalli harree seeraan alaa kanaan dura aanaa san keessatti raawwatamaa akka ture mirkaneessan. Harree yeroo tokko harree 200, harree 300 akkas. Harree 50, harree 40
akkuma gargaartee haal naannoo yeroo garii harreen hin dhabama yeroo garii hin argama akkas Shaashamannee naannoo Arsii kan cufu Baalee kan cufu keessa faawamee dhufa naggaadeen hin faati. Obbo Moluun dhibeen koronaa kun erga mul'ate as daldalli kun akka durii deemaa akka hin jirre ifoomsanii warri harree fayyaa Itoophiyaatti Keeniyaatti daldalu kun garuu gabaa qalmaa harree Keeniyaatti akka dhiyeessu odeeffannoo qabnaa jedhan. Waanuma daldala harree karaa aanaa mi'oo darbee sololutti raawwatamu kana obbo Alii Boolee itti gaafatamaa waajjira daldalaa akka godina Booranaa gaaffeen ture waan kana dhaabsisuuf itti jirra jedhu. Bakki biraatti dhufanii akkasumaan halkan dimberiin gargari fagaataa miti akka malee. Raasuma keessaan akkuma keessaan dabarsanii akkas deemanii warra namiyootiin ammoo bulchiisanii wal dubbannee tootaalii dabruu qabu jedhamee armaan dura jedhamee kan gurguratallee ni jirna fakkaata qabanii. Kanaafuu daareshiin olii kaa'anii cilaadhaa harreen achiyaa dhaabbattee jedhamee amma xiqqoo dhaabbatee jira garuu cimsinee deemaa akka qabnu waraanaallee warra poolisiillee wal mari'annee jira warra. Namoonni fidabeef nama bakka sentarii irraa fidan Dabubillee fiduu sentariillee keessa Oromiyaallee fiduu akkasumas deema duuba akkasi. Ekspoortii akka godhamu amma rakkoon aadaa keenya wajjin waan hin deemneef namni biyya keessatti nyaatu ekspoortii akkasuma namni itti deemu jiru ammaan dur rikkoos goonee turre rakkisaadha garuu itti deemuun barbaachisa bakka akka. Karaa seeraatiin bahuu danda'u namni itti barbaadanii namni investi godhuu danda'u itti barbaadan akkasitti deemuun barbaachisaadha. Silaa daldala kana to'achuu malee eejensiin misooma gabayaa Oromiyaati. Godina Booranaatti hoogganaa waajjira damee eejensii kanaa obbo Hussein Guyyoo daldala kana qubaa akka qaban dubbatanii koree daldala seeraan alaa kana lamuu akka hin kaane dhorkuu fi hordofu dhaabnee jirra jedhan sagalee Ameerikaaf. Daldalli duraan ture dhaabbatee jira amma waan yeroo gabaabaati amma kalee arlaa hin beeku malee duraanii. Ture suni ittisne jirra hin jiru qabamaa ture yeroo sanitti anillee hin turre sadarkaa godinaatti yeroo akka lama qabamee ture. Sanirra ka'ee maybii karaa isa jijjiirachuu danda'a garuu godina kan keessaan eebbisuun gahuu dhaabbate. Daldalli seeraan ala aanaalee daangaa hunda. Warra amma gumruukiin jira warra kan waliin qindoomne akkaataa ittiin hojjennan keessumatti torbee dhufitti warra gumruukii kanallee waliin waltajjii akka goon qabannee jirra. Kanaaf akkaataa sun ittisinaa jenna yoo walitti hin qindaa'e hin danda'anii ittisuu hin danda'anii gumruukii qofaa miti qaamii aanaalee bulchulleen waliin qindaa'ee hojjetu ittisuu hin danda'amu. Harroon Itoophiyaa Keeniyaatti gurguraman gabaa qalmaa harree Keeniyaa jiruuf dhiyeeffamuu jedhama. Mootummaan Keeniyaa gurraan darbe lakkoofsi harroota biyyattii keessa jiranii waan gadi bu'eef qalmaa harree biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture kan dhorke yoo ta'u torbee darbe kana kibxata waxabajjii 22 bara 2020 manni murtii olaanaa Keeniyaa garuu murtee mootummaan biyyattii dabarse kana kuffisee jira. Kanaanis qeeraawwan harree Afrikaa Keeniyaa keessatti argaman hojii isaaniitti fufuuf akka mirga qaban raggaasise. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galboo Daawit Naayiroobii. Namta boriitiin waldachaan nagaa jennee nagee ansoora alakeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an nagee.